የፖለቲካ ድንክ የሁሉም ነገር ድንክ ነው አብይ አህመድ። ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት። አብይ የሚመራበት ዘይቤ ማደናገር ነው። አብይ አህመድ እንደዚህ አይነት ሶፊስቲኬትድ አእምሮ የለውም። የተነሱት ነጥቦች የሚጣል ነገር የላቸው። ጌታቸው ረዳ በረኩም ለማፍቆሰት ደዱራ ጥየፈቴ ጀዋር ረብሳ ቱሬ ጅዱ ወራን ትግራይ ዳለቴ እናን አብይ ረብሳ ቱሬ አማ ኢሞ መርሳ ብራቲፍ አብይ ወሊን ዴቤ ጀዋር ዱከ ራሃሳ ጅራ ይኻን አረብሳ ጅራ አሸማ ከም ጅርቱ ዳወቶታ ፎርዶፍቶታ ቮይስ ኦፍ ኦሮሚያ በከጅርተን ትነጋን ከኛ ስናደቀቡ ጀና ዴቢኔ ዱፍኔ ጅራ ኤጋ ሰገንታ አዳቲ እንዶፍኔ ሲያስኒ ተበጆሌቲ ጉያራ ዋን ሃሮቶ እምበከሙ ጉያ ጉያት ጅጅራማ ጀቹ ለወልማ ገለቲ አረይሞ ዋይ ኺታባ ሚኒስትር ሙሚ አብይ አህመድ ፊ ጀዋሪ ፊ ጌታቸው ረቴ ጥየፈኔ ያደላችሁፍ ዱፍኔ አረጉያ ሚኒስትር ሙሚ አብይ አህመድ ኺታባ ኢሳኒ አፍራፋ ጥሙራኒ ኤቢሲሳ ኦላን ሰገንታ ሰነረቲ ቆንዳልቶታ ሞቱማ ደበላቴ ነሞኒ ሄዱን አርገማኒሩ ነሞታ ሱን ከይሳ ቶኮ ጌታቸው ረዳቲ ኩማ ቤከሙ ጌታቸው ረዳ ቆንዳላ ሞቱማ ኦላናዳ አመቲ ጌታቸውን ቆንዳሎ ሞቱማ ተው ዱራ አብይ ወጅን ትግራይ ከይሰ ዳበቴ ወለላ ቱሩኒ ቤከማ ጉዶነማ አብይ አረብሳ ቱሬዳ አረብሱ ቆፋሚ ነምኒ ሀገ ጌታቸው አብይ ዱራ ዳበቴ ዱኛ ተረንጅሩ ወራነ ቆፋሚቲ አረብሶዳን አረብሶ ሲያሳ ነምኒ አከ ጌታቸው አብይ አረብሰ እንጅሩ አረገሩ ይሳፊ አብይ ህርያ ታኒሩ ጀልቀበረቲ ዋያ ኺታባ አብይ ራ ዋቲ ቆዱበና ኺታብኒ አብይ አማኹን አፍራፋዳ ከይስማው መደመር እንጀ ሆኔ አብይ ወጎተን ደብረ ኺታባ በረይሴ አፉር መቃለ ሰው እንጂጅሪን መደመር መንግስት መደመር ትውልድ መደመር መንገድ ዋንጁ በረይሰኒ ሩዳሎተ ይዳሙ ሞቱማ ይዳሙ አከስማሰሞ ይዳሙ ኺታቦተ ኸኔኒ ዮቴስ ሐቡ መተኮ አቲ ደበለ መለ ኦሬዲ መደመሩም ኺታባ ኸና አብይ ዮ በረይሱ የሮ በቆና ቀቡ ፈየደመ ከበረይሱ ይማ ገሩ ነሞኒ ኺታባ ኸና እነሶታ ኢሰውሶንታኒ ነው በረይሱ ጅራጃኒ anyway waan mafadato kitabni barreeffamuun yaada isaa kitaaba irra kaa'achuun waan guddaadha jedhee amana. Kitaaba abiy barreessu akkuma beekamu biyya keessatti bal'inaan gurguramuu qofaa miti. Humnaan illee namatti gurguruun ni jira. Kitaaba abiy barreessu ni yaadatta yoo ta'e jalqaba kitaaba inni barreesse maddamarii sababa qaamonni mootummaa kan gadii jiran humnaan namatti gurguraniif kitaabni boodarra sadarkaa gubachuu ga'e namni gubee ture yeroo tokko hiriirri bahamee jennaan ummanni kitaaba humnaannu gurgurtan kana jee daandiitti bee gubee ture biyyuma keessatti yeroo san qiyaamaan taateetu turte rabshaa jechuudha. Kitaabni sana booda barreeffamaniis fakkeenyaaf qaama dura barreeffaman tiwuldi maddamarii mootummaan turizimiidhaaf galiicharraa argamu turizimiif hin oolcha jee ture abiyyi kitaabicha garuu qaamonni mootummaa haga gandaatti haga gadiitti humnaan nama gurguraa turanii haa ta'u kitaaba namaan dubbisaa jaanii gurguruun bareedaadha. Namni kitaaba dubbisuu qaba irraa barachuu qaba. Garuu humnaan gurguruun san dogoggora guddaa ture. Kitaaba keessumaa kitaaba ministeera muummee uummanni jaalatee bitachuu qaba. Yoo uummanni hin jaalanne garuu dirqamaan gurguruun sirriin turre jechuudha. Kitaabni ammaa kunillee dirqamaan gurguramuu isaa hin hafu keessumaa yeroo amma mootummaan waan hunda to'atee jiru kanatti kitaaba kana humnaan gurguran. Kutaalee Itoophiyaa biraatti humnaan hin gurguran. Baay'ee kutaaleen itti humnaan kitaabaas gurguran. Humnaan waan mootummaan gubbaajee hunda godhani naannoo Oromiyaa qofa. Kitaaba kana amma naannoo Oromiyaa keessatti humnaan gurguran naannolee biraatti akkasii miti. I think naannoo Somaaleen beeku malee naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa gurguruu hin danda'ani. Waanuma hundaaf kitaaba dubbisuu qaban jee amana dirqamallee namni kitaaba dubbisuuni yoo hin qabaanne garuu maallaqaan bittu malee yaanii liqiifaa nama kuusisanii kitaaba nama bichisiisuun haraam callaa. Kitaaba abiyyillee ni tuffachiisaa iyyuu maqaa abiyyillee ni balleessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani immoo kitaaba abiyyi bakka inni jiru barbaadee fi mita maaliif fi abiyyi jaaladhee osoo hin taane kitaabarra waan inni yaada isaa achirraa barachuu waan hin barbaaduuf jechuudha. Kitaabarraa waa barachuu waan hin fedhuuf kun ta'uu qabaasii jechuudha. Waa'ee kitaaba abiyyi afranii haaluma kanaan dabree kan ammaas dhufeera. An akka kiyyata kitaaba namni dubbisuu qaba jeeman. Kitaaba isaatii fi kitaaba Jawaar wal bira qabsiisanii namoonni hedduun yoo barreessan illee ilaalaa ture na ajaa'ibe. Kitaaba Jawaar amma dura barreessanii yaadattu yoo ta'e hin gaabbu. Kitaabni kun biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi akkasumas biyyoota biraatti guddoo gurguramaa ture. Osoo dubbannu kitaabni kwaalitiin isaa yookaan nama biratti akka fudhatamu gaafa barbaaddu kitaaba san uummanni haa jaalatu kan hin jee fi asitti. Amma kitaaba Jawaaritti qaamonni mootummaa yoo qoosan argee ture. Dhugaadha.
isaan nama siyaasaati Jawaaritti qoosuu danda'u. Garuu kitaaba Jawaar amma dura ana akka yaada kiyyaatti kitaaba Jawaar amma dura namni jaalatee bitachaa ture. Jaalatee bitachaa ture qofa otoo hin taane kitaaba Jawaar akka biyya hin seenne mootummaan dhorkee ture hin gaabbuu jechuudha. Namni hundi quba qaba. Kitaabni Jawaar ammayyuu mootummaan dhorkamee jira. Biyya keessa deemee gurguramuu hin danda'u. Si galeeme yaada Jawaar uummanni akka hin barreef mootummaan ifatti dhorkee jira. Argitee uummanni kitaaba Jawaar barbaadee biyyatti fakkeenyaaf ani dhuunfaatti ijoollee na gaafatte nama lama ammayyuu kitaaba kana erguuf hin dandeenye jira. Si galeeme hin hayyamu jechuudha. Yoo argan hin dhiisan afaanii baafatanii itti manqaamoonni mootummaa kitaaba kana bakka jiru barbaadanii bittan taanaan isa dhumaa PDF'dhaan yoo isin irratti argine iyyuu isin hin dhiifnu jaanii ijoollee akeekkachiisan. Si galeeme biyya alaatti kitaabni Jawaar akkamitti akka gurgurame uummata guutuu ragaa ba'e tamsaasa kallattiitiin sadarkaa kamitti akkamitti akka bitame hundi keenya agarree ragaa baaneef jechuudha. Kitaaba Jawaarii fi Abiyyi wal dorgomsiisuun ammatti bu'aa qaba jedhee namanu maaliif yoo jaalalaaf ta'e uummanni kam akka jaalatee bitatu ni beeka. Immoo kitaaba Jawaaris haa ta'u Abiyyi dubbisuu qaba namni. Maaliif kitaaba dubbisuun faayidaarraa kan dabre miidhaan inni fidu hin jiru jechuudha. Kitaaba lachuu dubbisuu qaba kafadee waa ta'u kitaaba jinniitu maan taane namni dubbisuu qaba. Immoo wal dorgomsiisuutti gaafa gahame qaaniidha. Keessumaa qaamonni mootummaa kitaaba Jawaarii fi Abiyyi wal bira kaa'anii fa'aa gaafa dorgomsiisanii akka kootitti yoo ta'e yaada dhuunfaati. Qaaniidha maaliif kitaabni kitaaba garuu uummanni kitaaba kam akka jaalatu waliin beeknaa jechuudha. Kam akka jaalatu ni beekna. Biyya keessaas haa ta'u biyya alaatti namni Abiyyi jaalatee kitaaba isaa bitu hedduu. Garuu ammatti osoo dhugumaan kitaaba dorgomsiisuu taate biyya keessatti hayyamamee kan Jawaaris akka deemu godhame uummanni kam akka bitu waliinuu ni beeknaa jechuudha. Liqii fuudhee bita kitaaba Jawaar aannan adiidha yoo jaan haqa yoo walitti himne jechuudha. Isa kitaaba guddoon dheeressu kitaaba Jawaarii fi Abiyyi wal dorgomsiisuun mataan isaa balaa qaba. Si galeeme kanaaf kitaaba dorgomsiisuun faayidaan qabu dubbisuudha. Faayidaan dubbisaa dhaamsa kiyya kitaaba lachuu bitaa dubbisaa kan dandeessan kan dandeenye immoo yeroo barbaadetti haa bitu. Kitaaba kana wal qabsiisee haasawa Geetaachoo arra baay'ee miidiyaa hawaasaati irra wal ga'e irratti gabaabsee waa jechuu fedha. Arra Geetaachoo Raddaa sagantaa sana irratti argameera. Abiyyi illeen haasa'eera. Geetaachoo Raddaa akka keessummaattis sagantaa sana irratti hirmaate. Geetaachoon dhiyoo muummicha ministeeraatiif gorsa Afrikaa ta'e gorsa Abiyyi jennaan amma gorsa Abiyyi waanuma jennuuni sagantaa irratti argame Geetaachoo yoo dubbatu baay'ee miirawaadha. Jechoota jajjabaa dubbata. Garuu baay'ee miirawaadha. Waan ajaa'ibaa dubbate. Kitaaba kanaan wal qabsiisee kitaaba Abiyyi ni jajee cinaatti ammoo waggoota dheeraa booda jechuun yoo xiqqaate waggaa 8 booda baay'ee Jawaar tuttuqeera kitaaba Abiyyi sagantaa Abiyyi sanarratti. Geetaachoon jalqaba bara 2018 dura hoggana waajjira koominikeeshinii ture osoo wayyaaneen hin ari'amin erga wayyaaneen dhuftee booda ni ari'ame erga wayyaaneen ari'amtee booda wayyaanuma wajji maqalee galee sana booda gaafa hiriirri mormii Oromiyaatti wal ga'ee wayyaanee buqqisuu irra gaame sanii baay'ee miidiyaatti afaan Ingiliffaatiin nama dhiyaatee Jawaar dura dhaabbachaa turedha. Baay'ee ofirraa mormaa ture jechuudha. Akka hoogganaa koominikeeshiniitti Jawaar arrabsuu dabalatee jechoota ciccimaa dubbachaa ture 2018 dura osoo Abiyyi aangoon qabatiin jechuudha. Yeroo sun inni qondaala olaanaa mootummaa keessaa tokko ture. Sana booda wayyaan inni ari'amte innis ni ari'ame. Gaafas Jawaar arrabsaa ture 2018 dura jidduudhaan waraanni Tigraay ni dhalate. Waraanni Tigraay gaafa dhalatu ammallee Abiyyi eegalee dhukkee irraa kaasaa ture Abiyyi. Yeroo waraana Tigraay Geetaachoon Abiyyi waan hin jiinin hin qabu. Isa keessaa Abiyyi wallaalaa ta'uu cimsee dubbata. ትምህርት ተምሮ የማያውቅ ሰውዬ ፒኤችዲ ያለኝ ብሎ ካመንከው ያመንክበት ምክንያት እሱ ለመጠየቅ የሚያስችል ጊዜ ስላላገኘ። አብይ አህመድ እንደዚህ አይነት ሶፊስቲኬትድ አእምሮ የለውም። ወራነ ትግራይ ዱረ ጀዋር አረብሳ ቱሬ እንጂ ወራነ ትግራይ ኬሳ አብይ አረብሳ ቱሬ ወራኒ ቀዌ ቆፋ ሚቲ ጋሲ አረብሶን ሲያሳ ጉዳዳ ጌታቸው ብረት አማ ወራኒ ትግራይ ዳበተ ሁመ ለማፍዲ ደሚ ለማ ጌታቸውን አማ የሮ ተነቲ አብይፍ ሚኒስቴራ ዮካነ ጎርሳ ነገኛ አፍሪካቲ Abiyyi gorsaa jechuudha mana keenya irratti arramoo sagantaa sarratti argamee maal dubbate Jawaartu kudha waggoota 8 booda amma Jawaar deebuu deemaa jechuudha mootummaa wajjin waan jiru akkas jee dubbate guyyaa kana biyya namni umrii isaa waggaa 40tti seenaa jireenya isaa barreessu dabree namnummaan sun ammallee biyyaan barsiise jedhu keessatti Abiyyi amma seenaa jireenya isaallee osoo hin barreessin kitaaba yaada irratti hundaa'e barreesseera argite Jawaariif deemaa jechuudha. Jawaar kitaaba Hingaabbuu barreesse. Kitaaba Hingaabbuu keessa Jawaari irra caalaa seenaa isaa barreesse. Geetaachoon ammoo Jawaar tuquu isaati. Biyya namni
umrii isaa 40tti seenaa isaa barreessutti Abiyyi seenaa isaa dhiisee waan biyyaa barreessaa jira jechuu isaati. Kitaaba Abiyyi carraa argatee fakkeenyaaf madda marii akka dubbise himeera. Kaan immoo kitaaba lammaffaa fi sadaffaa dhaloota ida'amuuf daandii ida'amuu akka hin dubbisin Geetaachoon har'a dubbatee jira jechuudha. Jawaar waggaa 40 seenaa isaa barreesse. Namni siyaasaa seenaa isaa barreessuun dogoggora hin qabu ture. Inumaayyuu namni siyaasaa fakkeenyaaf Geetaachoon mataa isaa dabalatee seenaa isaa barreessee kaa'uu qaba. Seenaa isaa yoo barreessu baate ilma namaati boru waan ta'u hin beekamu. Isaan kanaaf uummanni bakka qabu ni jira. Fakkeenyaaf uummanni Tigraay naannoo raayyaa jiran Geetaachof sadarkaa akkamii akka qaban bakka guddaa qaban. Uummanni sun boru seenaa nama kanaa beekuu qabaa jechuudha. Osoo inni seenaa isaan barreesseen yoo asirraa godaane Jawaar amma waan yaadee kitaaba kana barreesse yoo dubbatu amma dura seenaa tookaniin barreessee fi osoo wanti takka ta'e osoo mana hidhaa keessa gaafan jiru waa ta'e kitaabatti seenaatti jijjiireen jira kaayyadheen jira jee. Kun namni siyaasaa seenaa isaa dabalatee waan siyaasaa irratti dabarse barreessuun dogoggora hin turre. Garuu Geetaachoon Abiyyi faarsuuf jecha ammallee waggaa 8 booda Jawaar eegalee jechuudha. Haala amma jiruun hoogganaa koominikeeshinii tarii yoo ta'e akkuma gaafa wayyaanee san dhukkee irraa kaasaa jechuudha ammas. Geetaachoon osoo dubbannu baay'ee afaan Ingiliffaas danda'a. Akka namoota biraatiimi. Warra siyaasaa Tigraay keessaa jara kan caalaa iftoomina baay'ee qaba. Waan dubbatu sodaachaan dubbatu. Qif godhee miidiyaalee idil addunyaa irratti dubbata. Fakkeenyaaf gaafa hiriira mormii Oromoon wayyaanee irra gaggeessitu namni akka isaa miidiyaa Aljaziiraa fi BBC irra dhiyaatee yaada kanneen jiru. Baay'ee warri amma Abiyyi jala jiran ministeeronni isaa hedduun isaa miidiyaa irra dhiyaachuun ni sodaatan. Geetaachoon akkasii miidiyaa fadha irra dhiyaatee yaada isaanii kennata. Ammallee osoo hoogganaa koominikeeshinii godhanii Jawaar dhukkee irraa kaasuuf deemaa jechuudha. Har'umaa Abiyyi dura dhaabbatee Jawaar kan seenaa isaa waggaa 40tti barreessu jedhee arrabsaa oolee jechuudha. Na ajaa'ibe. Akkasii jechuudha siyaasaan gara gaggaltees guyyaa guyyaatti afaan siyaasaa beekuun baay'ee ulfaataadha. Siyaasaa fi taphni ijoollee tokko kan jaamuuf isaa jechuudha. Geetaachoon kaleessa wayyaanee wajjin Jawaar irra duula. Boodarra deebi'ee Abiyyi aangoo qabatee waraanni Tigraay dhalatee Abiyyi irra duulee Abiyyi arrabsuu qawweedhaan loluu bira kutee arrabsaa ture. Amma immoo bara 2025 keessa jirraa marsaa biraatiif Jawaar kaleessuma arrabsaa ture har'allee itti deebi'ee dhukkee irraa kaasuu isaati jechuudha. Siyaasni akkasitti guyyaa guyyaatti gara gaggalaa deema. Walumaa galatti siyaasa irraa kasii galuu dhaabbata waan hin qabne ta'u siyaasa irraa wanti ati baay'ee hubattu dhaabbii hin qabdu gamanaaf gamasi garagalaa deemti. Akkas ture anyway. Kitaaba immoo bakka argitanitti dubbisaa isiniin jechuu fedha. Ammaaf kan qabanne kanumaa warri yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa yeroo gaarii.